isini fidawaan hunda ka rifeensa asirratti isini fidu gimbaaree keessanitti viidiyoo warmanaa kama deemnamti galchi boru ijoollee kiyya mana yaalaa geessaa yookaan boru uftaan ka fuula isin qulqulleessu akka namaa waan iskibaardi isinii godhuu miti viidiyoo dalagee ani isini erguu hin danda'u soorii garuu isini agarsiisa saabunaallee kireemiillee ka mataatti dibatanullee hunda isaatu isinii maxxansa okay si hume video hojjedhu hundinuu lama kamataa dheeressu fi ka asirra mataa biqilchu sana ani amma wanni isinii maxxansu ka rifeensa isinii luucessu kan gobbisu I don't know sanin beeku garuu ka rifeensa isinii luucessuuf ka dheeressu ka asirraa dhumatee isinii baay'isu ka nyaara warri guddifachuu barbaadan nyaara gobbisuu akka isinii guddatu barbaadan kunillee akka walitti cufamu barbaadan kireemii fuula keessanii gishraa isinii kaasu ammallee saabuna kana isinii maxxansa kan gishraa amma fuula keerraa ka maaliftu kanatti beedu ni fida okay warri fuula keessan addeeffachuu barbaadanullee isinii fida mara isaatu angaruu addeenyi umarabbiiti kiyyallee umarabbiiti filtarii qaba malee okay isinii fida bakka inshallah boru 15 keessa isinii ndoon kana booda waan akkana isinii dalagaa wallahi kabaayee godhama mana keessatti waa baay'eetu godhama mana keessatti waan alaafiddanuu miti waan mana keessa godhattan hundi isaatu suma biraan jedhee bara isinitti himuu dhiisan malee waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Usman welcome my brother galatomi kali nama okay oromo miti ba wallahi YouTube irratti nu hojjedhu ne afaanii natti himaalatu rifeensa dheeressu ka rifeensa dheeressu rosemary talba maali kabira talba rosemary talba janzabila kurunfuli waan arfan kan bishaan ibiddarra kaasan ni danfa gaafa bishaan kun danfe sanniin caccabsitanii itti naqxan dayfee yogguu jedhee bishaan sun qimamii sanniin ofitti maxxatee kalariin isaa jijjiiramee jedhu ibiddarraa buustee qabbanaa masfaadhaan haxxaarraatee Hailandi kan akkana godhu san kabaffafu san ka odaa shittollee ka keessaa dhume wanni ka gizaaza nazzafu san keessaallee yogguu dhumate isa keessa qicattanii lafa kaayattan baatii takka fayyadam sani halkan yogguu raftuu rifeensa kee filattee rifeensa qulqulluu jechuudha rifeensa kee filtee abaxxartee yogguu inni kafiifa ta'u keessa isaa agartee buqqee kan kee keessa akkasi kiccifatta kana jechuudha itti dibattee daqiiqaa 5 tokko akkana masaaj godhattee okay mataa ikee ammoo akkanatti hunda isaatu sabasabdee jechuudha asirratti akkana qabatta kuna akkana as buuttee mataa kee jechuudha yoo barbaadde adami nanatun madami itti maayimta doskiti godhate video dalagi okay an saati dalagulle kanii waa hojjechuun hin jira bar sisteemaan osoo madamiin hin beekin waan hunda isaatu guyyaadhaan akka isinitti fayyadamtan shi ndoo warri mana madamii jirtan yeroo Skite saati madami mashwara deemtu kun hundinuu waan mana madamii keessa jiru waan ta'eef doskite warri nyaata dalagdanii mee kushina keessatti shaayii minaamin danfistan waalaikum assalam doskitanii jechuudha in hata awara kon gaboota hata jedheniin hatu hatanii dhibatanii godhan hunda isaatu yuu video guyyaa tokko yoo kamataa dalag guyyaa tokko ammoo kafuulaa isinii dalaga guyyaa tokko kafuulaa isinii dalage guyyaa tokko kanyaara hingadu video dalagi hayye mara isaatu yuu waan an fayyadamu waan ta'eef
duraan ijoolleetu na dararaa ijoollee wajjiniin biizii waan ta'eef an ofii kiyyaafuu duraan nan argitan fuulli kiyya waan fakkaatu sa'aatiin qabu of qaqqabuudhaaf illee waan kanneen godhachuudhaaf illee sa'aatiin qabu waan ta'eef amma ammoo alhamdulillahi rabbil alamin ijoolleen kiyya kana mara nan rakkisanu. Thank you Nikojo. Inna amma ammoo ijoolleen kan ko alhamdulillah hagas mara nan rakkisanu. Ramadan Karim siduye baga itti sige yani konjo. Inna saati isaan amma saa dheeraa waan rafanuuf dura. Oh my dudu. galatomi qaale sirraan barbaachisu. Amma ammoo isaan iyyuu saati dheeraa rafan waan ta'eef waan ofii kiyyaa fayyadamu waan ofii kiyyaa fayyadamee faayidaa irraa argadhe. Siiduna jalatti ilaalaati push godhameesin. Baga geessan bareeddu wankoo. Amiin amiin baga ittiin waliin nu ga'e qaalii namaa. Thank you anywood. Innam waan ofii kiyyaa. Mee rabbi jedhi harkana ciccitee naa himi. Oh ka harkaa laame sukkaaraa fi shaayii qixalii fi leemonii walitti wallahi ansana godhadhe ka bishaani miti qorra kanan bishaan harka kee balleessi yoo ta'e sukkaara shaayii qixalii leemonii walitti cuunfitee jechuun harka keetiin sukkuummata akkas gootii haga daqiiqaa muraasa yaani nuusisaati akkas godhattee kaatee booddee bishaan maluwaadhaan dhiqatta saamunaa malee hogguu raftu jechuudha. Akkas godhattee bishaan malee laqallaqattee rafta. An akkasi godhadha yeroo mana madaamii dalagu sana. Wallahi yeroo akkas harki kiyyaana badee sukkaaraa fi shaayii qixalii fi leemonii itti godhadhe yoo zayituunii qabaattanillee itti cobsaati waliin makaati zayituunii illee bareeda. Warri irribni isididallee kiniini irribaallee warri appitaayitiin isin cufame kiniini appitaayitii kafuulaa okay isinii dalaga baqa hundi keessanuyyuu warri fooloo nan tolchin fooloo na tolchaa warri keessaan na dubbisuu barbaaddanillee na dubbisaa duraan daa'immantu dawaadhaan uffixxee. Kuwa qaama keenya ittiin bareeffannu yeroo iraftii keenya. Ati dawaadhaan ofittee kottu. Dawaan mataa siyaa fixuu bada qamasha na uci. Argitanii naaftu. Dhugaa isiniin jedha warri harki keessan bishaan balleessee akkas waan ta'e wayi jira ciccitee waan qorra keessa yeroo qorraa harki isin ciccitee harki isin gurraacha'e jechuudha. Sukkaara, shaayii qixalii, leemonii, zayituunii walitti akkas laaqxanii walitti naqanii maaksii gootanii harkaan akkas gootanii naangalu bara waa'ee ibsuu nafaan oromoo arabiffaa. Kan furdinaa asiira dhugi. Ani beeku furdinaa. Hin beeka. Kan furdinaa. Siifuu. Lauzii fi. Qamaasha arabaa. Siifuu qamaasha arabaa. Qamsha arabaa. Maal jechuudha siifuu qamsha irra deebi'ee barreeffama. Koomentii kee kana irra deebi'ee waggaa 27 booda areeda sitti baasee jedhee raayyaan gudii keessan. Keessi uummanni faallaa namaa deema. Ani rifeensi kiyya. Boqotu. Qamaasha arabaa jechuun maal jechuudha yaa jamaa nuuf ibsame. Kabuulaa. Isinii viidiyoo isinii dalaga. Ka furdinaa. Namni waan barbaade haa jedhu lubbuu ajjiramuudha. Dhugaa. Isidis namni dhugaadha. Kan nama jaalatu jira. Kan nama jibbutu jira. Liixii jechuun maal jechuudha ani hin beeku. Qamisii islaamaati. Mudinno sawwin hoone namni. Somaalee baazaan qooti. Wanni maali kafur. Hasbi Allahu ni'mal wakiil. Kafurdinaa lauzii fi muuzii aannan wajjin walitti dalagiitii dhugi. Fuulli akkana sigaa. Ati maal dhuyinare? Furdachuun barbaadu. Namni operaasyoonii qabu baay'ee furdachuun isaaf xuruu miti. Wallahi dhugaa siin jedha. Doktor Siifuu jedhamuu qabda bakka ati amma. Fuula qofa moo ati afaan maalii beektaa anaan jiraa jirti. Ani immoo afaan Oromoo beeka garuu waa ittiin haasawuu hin beeku. Waa himuu hin beeku.
afaan beeku beekwan kan wallahi afaan oromooti waa himuun beeku waan hunda isaatu isinii maxxansashi kireemillee isinii kan jedhee saabunaallee kan isiniin jedhee waan hunda isaa giruun siraahii hedduu dheeraadha rifeensi garuu lafaadha ka rifeensa caccabsaallee isiniif hima hunda isaatu natti himi maali haadhoo koo ramadan maal fakkaata shamarran keenya wallahi ramadaanni bareedaadha alhamdulillah rokeetti maal jette qashti dubbisni qoyme maal jette rokeetti habarreessu dora deemte oy nama jiskit na mana yaalaa dhaqee alarjikina dedha kireemina kennani irraa baduudite maal keessirraa baduudite arraga doktor Firdooseniif doktor Siifon maal keessirraa baduudite rokeetti ka harkaati wali jedhi waan telefoonii irra taa'u sirreeffachuu jira beeka viidiyoo isinii dalaga hundi keessanuyyuu ishi ka fuulaallee ka rifeensaallee ka nyaaraallee hunda isaatu ka furdinaa ammoo lawuzii fi lawuzinnaa waan qabdan push godha muus aannan jawaafaallee xiqqit yogguu toomtee ooltee kaatu naante doktorii naachuu doktor naninya ani waan irraa fayyadamee faayidaa harkadhe ani fungeedha maas galshi isinii himuu jira isinii galeeme sinna fuudhamuu na heerumsiifta gaafa duraa sana baay'ee tokko yeroo na dhukkubsanii namni na himee waan fayyadamee harka gubbaaf ganaa keessa na ciccite okay godha waan kanatti fayyadamee hogguu